بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرت نبليان كي نجا قبضو جرت والحمد لله بقى نجا جراتن كنو مرة اللي فولي أفان كي نكيسا كنما أجاو أفان الكان يروري قتن نما إيقو في فرمات إيسا كتفايا دمو قبضي سني دي هاد جرا كانو جتشو دا فانت نبر باتشسو وكما سنة سترقتن كوني بيكين سودا دا كوني اللي لومي دا كوني أمو إردي دا Erdilee orgaanika fayyadama. Beeking soda maankaa tokko fuudhee asitti naqadhaan haguma ilkaan kiyyaaf naga'u asitti itti fayyadama. Isin ammoo haga sintiin ga'u fayyadamuu dandeettani. Kunoo maankaa tokkotti naqe. Erdilee maankuma tokkotti godha. Yeroo takkaaf naga'u qopheessa. Erdii kana yeroo baay'ee namni coggaarraa qabu faatti fayyadama yookiin dhibee garaachaa sababni isaas garaacha garaa keessaa nama madaa'ee nama dhukkubu foolii badaa godhatu fayyisuu irratti ga'ee guddaa taphata. Akkasuma foolii ilkaan keenya keessaa foolii badaa afaan keenya keessaa nama bahullee akkasuma qulqulleessuu irratti erdiin kun ga'ee guddaa qaba. Kunoo akkuma isin argitan loomii itti cuunfaa jira. Loomilleen asiidii waan ta'eef afaan keenya hedduu jarmii keessaa ajjeesa. Maashaallah kunoo kana fakkaataa walitti makamee bareedaa kana torbaanii yeroo takka fayyadama. Foolii ilkaanii haalaan qulqulleessa. Amma immoo kunoo kun rigaa as dura ittiin rigadhe isin agarsiisuu fi kunoo erdii qaba hin agartani. Ofiifuu ittiin riganne maaf innoo agarsiifta akka hin jenneefi sila afaan kiyya banee as keessatti isin agarsiisu. Kunoo akkanatti rigaa kanaan qaama ilkaan kiyyaa bakka hunda isaatiiyyuu akkanatti riga jechuudha. Kana torbaanitti yeroo takka fayyadama. Beeking sodaa fi loomiilleen ilkaanitti yoo deddeebisan bareedan ta'uu saniif torbaanitti yeroo takka fayyadama. Kana fakkaataa itti rigadhee irraa bahee boodarratti ammoo kunoo akkuma isin argitan kun kokonaatiidha. Kokonaatillee orgaanikii fayyadama. Kokonaatii kanaan afaan kiyya lulluuqadha. Namni gariin ammoo kokonaatii kanaaf irdiyyuu walumatti makeetii dibata rigataan jechuudha. Yoo barbaadan isinillee walitti makuu dandeettani. Ana ammoo kokonaatii kana kophuma isaatti fayyadama. Kokonaatiin kunilleen ilkaan dhiiguu qulqulleessuu irratti ga'ee guddaa taphata akka malee gargaara. Sani maleellee ilkaan keenya akka wayita nafa keenya dhiqannee gadi baanee waa dibannutti akkasitti ilkaan illee moisturaayizii godha akka malee bareeda. Dhiiguu ilkaanii irratti illee faayidaa guddaa qaba ilkaan dhiiguu dhoowwa. Kunoo kana lamaan fayyadama. Akka malee bareedaadha. Foolii ilkaan keenyaan qulqulleessaa dhiiguu irraa hin baraara. Maashaallah itti fayyadamaa isiniin jedha. Dhumarratti ammoo kunoo akkuma isin argitan kanaan jidduu ilkaanii keessa qoshaashaa tokko dhiyaana soorata nu soorannu kanu keessatti hafuu akkanatti keessa isaa rigee keessaa qulqulleessaani. Bakka ilkaan walitti deebi'u hundayyuu akkas godhee keessaa qulqulleessaani. Maashaallah. Sadeen kanaan ilkaan keenya bareechifannaa qulqulleeffannaa garuu kokonaatillee guyyumaarraa yoo godhanne homaa miti irdiin garuu torbaanitti yeroo tokko bareedaadha. Kana fakkaataa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.